ibsaa fi marrooshoodhaa fi sharmaarqee fi yaasiin. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Hordoftoota kabajamtoota amaanaatti bakka jirtan uummata qashxii jira jirtu bakka jiraatan isin jecha akkasuma warri amantii biraas shama harka fuunee obboleen kiyya hunda keessanuu salaamtaan tiitan onna raakaati bakka isin jirtatti sinaadha qabdu isin jecha akkasuma arra walitti deebinee jiran isin jaa obboleen kiyya maaliif walitti deebinee jetta chaalenjii ajaa'ibaa hin qabadde isin dhufe warri YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatinaan isin jaa warri naa gootanii subscribe gootanii jirtan ammoo like naa godhuu hin dagatinaan isin jaa obboleen kiyya arra maaliin qabadde isin dhufe YouTuber Oromoo bebbeekamaa keessa nama lama wal cinaa kaayat tokko keessaa filachuu deema jechuudha. Nama lama wal cinaa kaayatiin tokko keessaa filachuu deema. Challenge obboleen kiyya challenge kana na wajjin turtii gaariin isin jaa mee filannoon kiyyaaf keessanoo walqixaa kan jiru na wajjin turtii gaarii fiidiyoo tanaa hanga dhumaatti ilaalaan isin jaa akkasuma YouTuber Oromoo warreen amma maqaa yaamuu deemu kana hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja yoon as keessa kan hin dogongora qabaadhu taate akkanatti immoo fanneen isin jaa yoon balleessee jiraadhe dhiifamaan isin jaa obboleen kiyya turtiin keessan anaa wajjin haa ta'uun isin jaa na wajjin turtii gaarii fiidiyoo tana eegaluudhaaf laayikii naa godhuu hin dagatinaan isin jaa obboleen kiyya hedduun isin kabaja hedduun isin jaaladha na wajjin turtii gaarii nama lama wal cinaa keenya lameensan keessaa tokko filanna jechuudha. Na wajjin turtii gaariin isin jaa isinillee na wajjin filadhaa komantii jalatti yoo isinitti toleen isin jaa. Okay, viidiyoo tana eegaluudhaaf ibsaa fi marrooshoo ibsaa fi sharmaarqee adam ibsaa fi yaasiin oroo ibsaa fi jaafeetu ibsaa fi abdiishoo ibsaa fi firoomsaa ibsaa fi reedii maankush ibsaa fi sayid bayyaan ibsaa fi jadiid okay ibsaan dhumatee jirama khalaas dura ibsaadha jechuudha. Lammaffaan marrooshoo fi sharmaarqee adam marrooshoo fi yaasiin oroo marrooshoo fi jaafeetu marrooshoo fi abdiishoo marrooshoo fi firoomsaa marrooshoo fi reedii maankush marrooshoo fi sayid bayyaan marrooshoo fi jadiid marrooshoo. Okay, marrooshoonis dhumatee jira. Lammaffaan marrooshoodha. Tokkoffaan ibsaa YouTube isaanii ibsuu obseeyyaa. Tokkoffaan ibsaadha. Lammaffaan marrooshoo sharmaarqee fi yaasiin sharmaarqee fi jaaffee sharmaarqee fi abdiishoo sharmaarqee fi firoomsaa sharmaarqee fi reedii maankush sharmaarqee fi sayid bayyaan sharmaarqee fi jadiid sharmaarqee. Okay, ibsaa fi marrooshoo fi sharmaarqeen dhumatan. Yaasiinii fi jaaffee yaasiinii fi abdiishoo yaasiinii fi firoomsaa
Yaasiinii fi Reedii Mankush. Yaasiinii fi Sa'iid Bayyaan. Yaasiinii fi Jadiid. Okay, Yaasiinis dhumate. Okay, Ibsaan dhumate, Marrashoon dhumate, Sharmaarqeen dhumate, Yaasiin dhumate. Jaaffeetu. Okay, Jaaffeetu fi Abdiishoo. Jaaffeetu fi Firoomsaa. Jaaffeetu fi Firoomsaa. Jaaffeetu fi Reedii Mankush. Jaaffeetu fi Sa'iid Bayyaan. Okay, Jaaffeetu fi Jadiid. Dhumatee jira jechuudha. Okay, Jaaffeenis dhumate. Abdiishoodhaa fi Firoomsaa. Abdiishoodhaa fi Reedii Mankush. Abdiishoodhaa fi Sa'iid Bayyaan. Abdiishoodhaa fi Jadiid. Abdiishoo. Okay, Abdiishoonis dhumate. Firoomsaa fi Reedii Mankush. Firoomsaa fi Sa'iid Bayyaan. Firoomsaa fi Jadiid. Dhumate. Reedii Mankushii fi Sa'iid Bayyaan. Reedii fi Jadiid. Sa'iidii fi Jadiid. Bakka kana gaabbii. Jadiidii fi Sa'iid. Jadiidii fi Sa'iid. Jadiidii fi Sa'iid. Wanti Sa'iid Jadiid. Okay, akkasuma obboleen kiyya chaalenjiin akkana fakkaata jechuudha. Artiist yuutuubar Oromoo kana hunda shamara ta'e, dhiira ta'e, xiqqaarraa hanga guddaatti akkanattiin fiduu deema jechuudha. Chaalenjii kanaan eegalee akkasuma obboleen kiyya yoo isinitti tolte subscribe naa godhan isinin jaa, yoo isinitti tolte hiriyoota keessaniif share naa godhan isinin jaa. Hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabaje. Hanga hammaana wajjin turtaniif hedduu galatoomaa isinin jaa. Akkasuma chaalenjiin har'aaf qabadhee dhufe kanuma fakkaatteen isinin jaa. Hanga viidiyoo biraatti godhin kiyya osoon hin baane duratti wanta kan dhaammachuufadha. Sabboontuu Wallaggaa wallahi hedduu akka galatoomi. Viidiyoo jedheen gidda share naa gootee maatii nama muraasa argadhe jechuudha. Hedduu akka galatoomi isin jaa sabboontuu tiyyaa hedduu akka galatoomi. Waan viidiyoo diye share naa gooteef taankiyuun isin jaa. Hedduu si jaaladha, hedduu si kabaja. Akkasuma warri viidiyoo tana ilaalaa malaatan hedduu akka kabajamaan isinin jaa. Like osoo goone hin beeknaa isinin jaa. Waan turtii keessan na wajjin gootaniif hedduu galatooma. Bye.